Akkaataa beeksisa bilbila keessan irratti ayyama keessaniin malee osoo isin hin jaallatin isin irratti dhufee isin cinqee karaa salphaa ta'een daqiiqaa muraasa keessatti akka itti ofirraa balleessuu dandeessaniin isin barsiisa. Aappii tokkollee osoo hin fayyadamin siitiingima bilbila keessanii duwwaa sirreeffatuun daqiiqaa muraasa keessatti beeksisa kamiyyuu akka bilbila keessan irraa itti cufattan isin argisiisa. Laayikii fi sheerii sabiskiraayibii hin dagatina. Nafaana bu'a. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaaletti karaa salphaa ta'een akkamitti beeksisa bilbila keenya irra dhufu eeyyama keenya maletti otoo nu viidiyoo biraa ilaalaa jirru osoo nu appilikeeshina biraa ilaalaa jirru jechuudha. Bilbila keenya irratti dhufee irraa nu hin deemu jechuudha. Hanga ofii isaatiin dhumatee irraa deemutti jechuudha. Kanaafuu isa san akkamitti ofirraa cufuu dandeenya? Namoota baay'eetu na gaafatee jira. Kara komantiitii fi kara keessalleetiin piliis viidiyoo nu dalagii beeksisni nu cinqee jira. Viidiyoo laaluu nu dhoowwe akkasumas yuutuub irratti waa daawwatu nu dhoowwe sakandii nutti dhufaa jettanii namoonni gaafii na gaafatan baay'eedha. Deebiin keessan kunooti bifa viidiyootiin qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Kan isinirraa eegamu hanga dhumatti na hordofuu qofa. Seeraan hordofaa viidiyoo. Tole kallattii maan isin argisiisa. Seetiingii kana bilbilli nama hundaatu ni qaba. Seetiingii ka jedhu kanarratti kiliik gootu yeroo tokko. Sana booda seetiingii irratti eeggachuu kaastanii haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Ol harkistu jechuudha. Haala kanaan ol harkistu bilbilli nama hundinuu tokko miti. Isin kana hunda keessaa kan barbaaddatan bilbilli adda addallee ta'u kan barbaaddatan Google ka jedhu kana duwwaa barbaaddatan. Google irratti hin cuqaasa. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Isiniif ifa hordoftoota kiyyaa sirritti hubadhaa. Iimeela keessan haala kanaan gubbarratti isiniif fidee dhufa. Isin kan isinirraa eegamu asirra gad dhuftanii aadis ka jedhu kanarra cuqaastanii jechuudha. Kana aadis jechuun beeksisa jechuudha. Gabaabdumatti aadis jedhurra hin cuqaasaa jechuudha hordoftoota kiyyaa. Sana booda haala kanaan fuula lama qabatee isiniif dhufa jechuudha. Bilbilli tokko tokko asirratti fuula waa sadii qabatee isinii dhufa. Asitti barreeffama sanduuqni isaa fuulduraan banaa jiru isinitti qabatee dhufa jechuudha. Sanduuqa san ni cuftanii jechuudha. Of gootan amma kiyya hin qabu jechuudha. Kiyya lama qaba. Kanaafuu maal goona tokkoffaratti ka ofirraa balleessuun hordoftoota kiyya isin kan isinirraa eegamu isuma tokkoffaa kanarratti cuqaastu jechuudha. Receipt advertising ID ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Receipt gootu ofirraa. Sana booda haala kanaan cancel fi confirm nu fida jechuudha. Kan nurraa eegamu confirm godhan anamma hin cuqaasu confirm. Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Amma isa kana ifirraa cuftanii jirtanii jechuudha. Isa tokkoffaadha hordoftoota kiyya. Asirratti illee gadi darbitanii jechuudha. Isa lammaffaa delete advertising ID ka jedhu kanarratti illee kiliik gootu. Sana booda asirratti dhuftanii delete ID kana delete gootu. Sana booda akkuma argitan amma kan reefu asirra jiru sun hin jiru jechuudha. Uf duuba deebitu. Amma isteeppii tokkoffaa xumurtanii jirtu. Hordoftoota kiyya amma asirratti iimeela kana hin argitanii miti. Iimeela jalatti barreeffama maal jedhutu isiniif ba'a. Sirritti hubadhaa hordoftoota kiyya xiyyeeffannaan itti waan kana sirritti yoo hordoftan jechuudha. Beeksisa salphaatti ofirraa cuftanii jechuudha. Amma booda beeksisa waliin cinqamuun hin jiru. Manage Google account ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Akkanatti ol harkistu hordoftoota kiyya ol harkiftanii ammallee beeksisa isteeppii lammaffaa isin ofirraa cuftu jechuudha. My ad center ka jedhu kan argattu mallattoo lookeshinaa irra jirtu kana qastiin fuula isaa dura jirti. Irratti cuqaastu yeroo tokkoof. Sana booda hordoftoota kiyyaa gubbaa kanarratti ol deebitanii personalized ads ka jedhu kana argattu jechuudha. Fuuldura isatti qastiitu jira. Kiliik gootu irratti yeroo tokkoof. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa hordoftoota kiyyaa gubbaa kanarratti kun yoo dubbiftanii adda baafattan turn off personalized ads jedhee nu fidaa jechuudha. Beeksisa kana ofirraa cufuu barbaaddaa nuun jedha. Eeyyee ofirraa cufuu barbaannaa jennaan nu. Kanaafuu maaltu nurraa eegama? Barreeffama keessa jiru kana akkuma kanatti dhiistan hordoftoota kiyya. Jala kanatti gadi buutanii cancel fi turn off nu fidaa jechuudha. Kanaafuu nu maaltu nurraa eegama? Turn off ka jettu kana irratti cuqaastu yeroo tokkoof kiliik gootu. Sana booda haala kanaan maree kun akkuma argitan amma asirratti raa'itii nuuf dha'ee jira jechuudha. Nurraa cufamee jira jechuudha amma guutummaan guututti. Sana booda go'iiti jettaniituma keessaa baatu jechuudha. Amma kun akkuma argitan asirratti bilook ta'ee jira jechuudha. Akkuma argitan amma cufamee jira hordoftoota kiyya asirratti illee personalized ads are off nuun jedhee jira jechuudha. Cufamee jira jechuudha guutummaan guututti akkuma argitan amma kan reefu asitti on jedhu sun off ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan ifirraa cuftu kun amma isteeppii lammaffaadha. Isteeppii tokkootu nu hafe hordoftoota kiyya amma guutummaan guututti keessa ni baanaa jechuudha.
okkee dhunnee keessa baana jechuudha. Egaa keessa baane eessa dhannaa kiroomii kanarra dhannaa. Kiroomii kana namni hundinuu ni qabaa jechuudha. Bilbila kamiirra hin dhabamu. Yoo asirrallee kan dhabdan taate gubbaa kanarratti iddoo sarchii irratti kiroom jettaniituma barreessitanii isiniif bahaa jechuudha. Kana namuu kan dhabe hin jiru. Bilbilli kamiyyuu ni qaba. iPhone fi Androidin bilbilli kamiyyuu ni qaba jechuudha. Walumaan dhufa bilbila waliin. Okay, kanaafuu maal goonare irratti cuqaasna yeroo tokkoof. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Kiroomiin keenya hordoftoota kiyya sirritti hordofaa. Baroomsa akkaan isin barbaachisu kan nama hundaa'u barbaachisu viidiyoo osoo irra hin oofin sirritti hordofaan isiniin jedha. Baroomsi kiyya kun isiniif galaa jira hordoftoota kiyya. Yoo isinii galuu baate komentii jalatti naa barreessaa. Bakka dogongorri jiru namoonni baay'ee yeroo baay'ee ni jarjartaa ka jettanillee ni jirtan. Gaafii keessan fudhadheetiin jira. Rakkoo hin qabu nin sirreessa deemsa keessatti yaa'u namni uumamni namaa garagara waan ta'eef. Okay, kanaafuu eega akkanatti asirra dhuftan hordoftoota kiyya tuqaa sadeen kanarratti kilik gootu. Yeroo isin achirratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Setting kan jedhu jala kanatti argattu irratti cuqaastu. Sana boodaan hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Ol harkistu jechuudha. Haala kanaan akka kanatti ol harkistanii jala kanatti maal argattu? Site setting kan jedhu argattu. Kilik gootu yeroo tokkoof irratti hordoftoota kiyya. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Bilbilli tokko tokko gubbaa kanarratti illee isinii fiduu ni danda'a jechuudha. Waan nama isinitti argisiisuuf deemu kana gubbarratti yoo isinii fidellee rakkoo hin qabu. Ol harkista warra gubbarraa hin qabne kiyyamma gadii kanaa qabaa jechuudha. Jala gadii kanaa qabaa. Kanaafuu akkanatti ol harkistanii isa kana barbaaddatan mallattoo tana takabdu tana kuukista jettu tana ni barbaaddattu jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu irratti cuqaasamee nama kuukis tanarratti hin cuqaasaa jechuudha. Yeroo irratti cuqaasee bilbilli keessa yoo beeksisni isinirra dhufaa jiraate kan gubbaa kanarra jira jechuudha. Allaw gootanii eeyyama kennitaniif jirtanii jechuudha. Kanaafuu allaw kanarraa kaastanii kamirra kaastan keessanii kan sadaffaa kanarra keessanii bilook gootanii jechuudha. Bilook anamma asirran kaayaa samaawii godhe hakka kanaan halluu kana dibdanii bilook gootanii jirtanii jechuudha. Isteeppii sadaffaallee haala kanaan ifirraa cuftanii jechuudha. Guutummaan guututtu amma booda bilbila keessanirra beeksisa wanni jaamee hin dhufuu nagaan raftanii jechuudha. Hordoftoota kiyya nagaa waan daawwattanillee daawwattan. Isteeppii tokko hafe na hordofa of duuba deebitu. Ammallee asuma keessaa hin baatan hordoftoota kiyya. Osoma akka keessaa hin bahin maal gootanii haala kanaan ol harkistu jechuudha. Ammallee jechuudha. Bilbilli biraa walitti aansillee isinii fiduu danda'a jechuudha. Kiyyamma kun asirratti naaf fide aadis ka jedhu kan hordoftoota kiyya jalatti kun akkuma argitan blocked jedhee jira jechuudha. Isa kanarratti sanduuqa akkanaa kan qabu kana irratti cuqaastanii yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii fide hordoftoota kiyya. Sanduuqni tu yoo banaa jiraatte ni cuftu. Amma fakkeenyaaf kiyya cufaa jira. Akka kanaa yoo duraan banaa jiraatte beeksisni isinirra dhufaa jira. So kanumaafuu ni cuftan haala kanaan. Amma gurraachottee jirti. Beeksisa wanni jame nurra hin dhufu jechuudha. Amma boodan jechuudha. Haala kanaan sirreeffannaan bilbila keessan guutummaan guututtu wanni beeksisa jame bilbila keessanirra dhufe isin hin cinquu jechuudha. Amma boodan isteeppii isa dhumaa jechuudha. Settingii keessan keessatti deebitu. Ammallee settingii keessan keessatti deebitanii irratti cuqaastu jechuudha. Settingii irratti cuqaastanii jala kanatti gadi buutanii hordoftoota kiyya maal gootu aappis bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda aappii akkeessaa qabdan hundumaayyuu jechuudha irratti cuqaastanii aappii ufii keessanii itti fayyadamaa jirtanii fi kan itti fayyadamaa hin jirre ifirraa ilaaltu jechuudha. Aappiin tokko tokko gubbaa kanarraa dhokate keessatti gaddeebi'ee baatirii keenya fi waan adda addaa hundumaayyuu jechuudha. Hordoftoota kiyya baatirii keenyallee ni miidha akkasumas beeksisa adda addaallee nutti fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu aappii gubbarra sooftiweerota kaanii wal makee hin jirre iskiriina keessanirra hin jirre akkeessa barbaaduudhaan ifirraa cuftuu jechuudha. Irratti cuqaastanii ifirraa gubaa biraa deemtanii jechuudha. Haala kanaan sirreeffattu jechuudha. Aappii hin barbaanne fakkeenyaaf haala kanaan irratti cuqaastanii jala kanaan kun yuunistaal jedha irratti cuqaastanii barreessuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan bilbila keessan sirreeffannaan waan tokko yaada malee jechuudha itti fayyadamtan. Amma booda wanni beeksisa jedhamu yoo isinirra dhufe ana gaafadhaa hordoftoota kiyya. Haala salphaa ta'een akka kanaan sirreeffatuu hin dagatiina. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota baroomsa irraa kana fakkaata akka isiniif galee fi akka waa irraa hubattan abdiin qaba hordoftoota kiyya. Maarree hordoftoota kiyya isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinkii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe gootanii viidiyoon dabalatallee ofii isaatiin akka isin bira ga'uuf mallattoon notification irra kaa'uu hin dagatinaan isinin jedha. Warreen hangammatti baroomsi keenya isin jala darbillee mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuun viidiyoon baroomsaa baay'ee tokkeessa jira. Asiin deemtanii waan barbaaddan sirreeffatu hin dagatinaan isinin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon kulleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuquu hin dagatinaa. Yaadaa fi komii qabdanillee bakka isiniif hin galiin komentii jalatti naaf barreessa. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isinin jedha. Viidiyoo narraaf qabadda asuma irratti raawwata. Hanga baroomsa yeroo itti aanuti walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.